Qabxiin lammaffaan ammoo sola fiddeedha. Sola fiddeen ammoo dhugeeffannaa qofa jechuudha. Matsaafin jira matsaafu waan jedhe amantaa jechuudha. Amantii jechuun jedhanii waawwee tola waawwee gogiisaa muti. Amantii jechuun እምነት ከመስማት መስማትን በእግዚአብሔር ቃል it depend on the holy scriptures barreeffama qulqulluu irratti waa hunda imala amantiin cadhisanatu jedhanii gogiisaa muti. Waldaan eega bara barattoota apostles Yohaannis hin beektanii naannoo waggaa 98 kanatti du'e jedhama akka seenaan dubbatutti. Isa as gula yoona Yohaannis as gula barattoota isaanii kaakaa Poolikarpii fa'aa inni waldaa Sabirnees bulchaa ture. Isaan fanaannoo waggaa 152 as gula 56 as gulatti sababa gooftaati dhugaabaa kanaatiif jedhee du'e. Isa irraa eegee as gula dabare naannoo waggaa 200 naannoo waggaa 300 kanatti waldaan kiristaanaa rakkina guddaa keessa dabarsite. Seenaa kun seenaa waldaati. Fakkeenyaaf dhimma seenaa hedduun keessan dubbitanettanii waa'ee Kolaasheedem Staadeemii, waa'ee Kaatakomboo, holqoota gurguddaa kiristaanota keessa baqataa turan rakkina guddaa keessa dabarsuu isaaniin beekama. Garuu ammoo naannoo waggaa 313 asitti mootiin Roomaa inni Konstaantil jedhama. Amaariffaan Konstantiyoos jedhama. Amantaa kiristaanaa fudhatee kiristaanni ammoo mootota isa aananii as jiran hunda biratti amantaan kiristaanaa bal'ataa dhufee bilisummaa argatee bilisummaan keessa dabartee hin bal'attee namoonni kiristaantu jalqabe. Olaantummaan matsaafa qulqulluu gadi bu'aa deemtee dhugeeffannaan gadi bu'aa deemtee abbootii amantaa gurguddaan mul'atanii warri makoo addee addeetti makka ana mal jedhu kun akkuma bara ammaa kana kaartaa hunda keessatti waldaa hunda keessatti ana malee nam jedhu kana bara kana waan hunda akkasii jalqabee barreeffamoota adda addaa jalqabee kitaaba qulqulluun iddoo dhabaa dhufe dhugeeffannaa iddoo dhabaa dhufte. Kaatolikiin bara sayyoona karaa indulgensii fayyina gurgurataa turanii barsiisuu akka pergaatorii kun hundi jalqabe kan matsaafa qulqulluu keessa hin jirre kadhannaa warra du'eef namoota du'an kun iddoo tursiisaa iddootti adabbii fudhatan. Achi induba pergaatorii induba gara samayeetti gara middabbaatti akka dabaruun barsiisi matsaafa qulqulluu keessa hin jirre hundi jalqabe. Olaantummaan kitaaba qulqulluu cabuu jalqabde. Ifi miidhiisaan rakkina adda addaa keessa fayyuu akka danda'u. Egaa ammaa barnoota qabatee karaa ortodoksii kanaan gadaame maaliin nu biraallee karaa biraatiin shawwadee seeneera hin dubbadha. Bakka kitaaba qulqulluun bakka dhabuu jalqabe dhugeeffannaa bakka dhabuu jalqabde ifi miidhiisaaf waan tokko waaqa dura hojjetanii fudhatama argatiisaaf yaaluun jalqabame. Akka amantaatti bakka qulqulluu jedhamu achi deemisan gara san godaaniisan achi yaa'isan fakkeenya namoota hedduu amma gara makkaatti horii amantaa musliimaa deemu. Akkasuma waldaan kiristaanaa bara saniillee iddoo qulqulluu jedhamtu fakkeenya Still Today karaa amantaa kaatolikiitiin gara Vaatikaanitti akka deemamu himama. Gara iddoo qulqulluu deemisan bara keenya kanammoo waan garaa godhiisan nami fayyisaa amantii dhiisanii amantii achuma cinan dhiisanii yaalii adda addaa keessa yeroo namni dabarsaa ture gaafsalli gaafa ta'u bara dhaalee wanni sun karaa adda addaatiin micciramee seeneera jechuudha. Fayyinni dhugeeffannaa ammoo hojii namaatiini. Waa kennaaf jennee iloonne karaa dheeraa sii deenne miilli keenya luqqa'eedha gaafa namni miila fi gara samaayitti qabatu. Kadhannaa isaanii keessatti ammoo bara bacaa sii iloonneerra sii jennee rakkanneerra nuti iloota hin dhabiin faarfannaan mataa isaa jira. Ilooti yaa nami dhibii minyaatuuti. Waaqa naleessis mana keessa na jiraachisi jedhaa gaafa namni kadhannaa hedduu kadhatuun laggeen. Kun maal mul'isa dhugeeffannaan bakka dhadhee dubbiin fayyinaa gara namichaa deemite. Ati fi baasi sitti fi baasa sitti fi galchaa dubbiin teete jechuudha. Soolaa fiddeen dhimma kana qabannee baanya jechuudha. Namni ammoo as keessatti filaalaa warri soolaa fiddee isin gubbatti hojjetin jirtu warri hojii teessan filaalisa jirtan akka sirreeffattan gamanumaan isin gaafadha. Akka sirreeffataa deemtan yookiin goraa keessaa qabattan nama matsaafa qulqulluu kanaan bulu nama kiristaana jedhu kana bakka lamatti wanni wayii dhooseera. Hubantii isaa amantii isaa bakka lamatti isa gargar dhoosteetti bakki lamaan kun fayyeera bara baraan fayyee warra jedhuu fi fayyeera garuu baduu danda'a warra jedhu bakka warra kana jechuudha. Warri soolaa fiddeen isaa irratti hojjanne amantii isaa irratti hojjanne warra shakkii qabanu jechuudha. Amantiin qabanu if ilaalan. Asuma keessa olaantummaan matsaafa qulqulluu bakka waan dhabaa dhufteef ibin wangeela Yohaannis boqonnaa 16 ergaan ajaa'ibaa ka sentirii teete kakuu haaraa. Namni ilma isaa dhugeeffatu jireenya bara baraa akka qabaatu mal akka hin banneef waaqi biyya lafaa waan jaalateef ilma fi tolma erga dubbiin jettu heega sammuu namaa keessa hiikkadhadhu dhaqqabe jechuudha. Choo gabaabumatti waan si gaafattu atiin dhugeeffatta.
Yoo dhugeeffattoota maa dhugeeffattaati? Wangeelli Yohaannis boqonnaa 3:16 si biratti akkamiin ilaalta? Namni isa dhugeeffatu maraa jedha. Namni isa dhugeeffatu mara jedha malee namni isa dhugeeffatu keessa warri jajjabin jedha. Ati dadhabaa? Dadhabaan leeteeti gammadi. Soolaa fidde dubbii tana dhugeeffadhu waliin du'i. Namni isa dhugeeffatu maraa jireenya bara baraa akka qabaatu malee akka hin banneef Waaqi biyya lafaa guddoo waan jaalateef ilma ofii tokkochuma san kenna jedha. Namni isa dhugeeffatu meeqi? Martiin dhugeeffattamuun dhugeeffattu. Soolaa iskiriipchuuraan si biratti hiika qabamoo? Raagicha walitti ka'ee fakkeenyaaf addaan fayyada ittee qabatte raagichi wayii biyya fagoorraa dhufee warri hedduun jira. Afurri waaqaa waa wayii nama mul'ise. Warri amma fayyineera jedhaa deemuu jira. Warri sun qabateeffatu ergamaa kiyyadhaa yoo jedhe hin dhiicha amantii. Olaantummaan ka'een nuti. Olaantummaan kan matsaafa qulqulluuti moo kan namicha ka'ee matsaafaa wallabeessan. Warra ammoo kana waa'ee raagaa lubatu barbaadan dhimma raagaa ammaan kan qo'annaa isaa gubbaa irra qaamaan kottaa makamaatii qo'addaa leenji tola fudhaddaa. Tola fudhanne tola kenniisa jirra waan ta'eef kottaa makamaatii waa'ee raagaa lubaddaa. Roomeenii boqonnaa isaa 1:16 an oduu gammadaatitti hin fokkifadhu. Oduun gammadaa warra dhugeeffatu mara warra dhugeeffatu meeqa mara hunda dhugeeffata. Isinti wal qoode male. Sisteema bulchiinsa waldaa ammaatti nama qoode male. Kaan gara madarakii dura teessise. Kaan ammoo dadhabaa duuba teessise. Gargaa qoode male samaayiin qooddeen jirtu. Samaayiin nama Yesuus Kiristoositti dhugeeffatu iladdaatiin laatti. Namni sun nama badhaadheeru. Ati sadarkaa wal qoodi yeroo baay'ee gaafa nama laaluu jalqabdu gaafa filaaluu jalqabdu rakkoo hunta. If ilaaliin samaayii ilaali wangeela ilaali. Yoo filaalte rakkoo lama hunta. Tokko yookiin nama caaltee arganta. Lama yookiin nama gatteetee arganta. Ma laalta namati. Ma ifiyyuu laalta. Kiristaanummaa keessatti gaatiiteeti kalee ilaali. Tajaajila baate ilaali. Gaafa tajaajila baatellee gaafa taggaatellee gaafa gaatii dhiichee gaafa mana ooltellee gaafa dadhabdellee gaafa humna daddellee wangeela walaati. Kiristaanni sirriin dadhabbiif dandeettillee Kiristoos keessaa fi dhagga malee. Kiristaanni gaafa if danda'e gaafa malee tagga'e ala kana ba'ee fiigu gaafa kaan ammoo boolla seenis haa ta'u inni soolaa fiddeen isaa dhufee hin jiru dhugeeffannaa biyyatu dhufee hin jirtuuf. Ani oduu gammadaatitti hin fokkifadhu. Oduu gammadaa jechuun maal wangeelatti hin fokkifadhu. Wangeela jala barreessame yeroo tokko. Wangeelli oduun gammadaa waa'ee Kiristoosiiti. Waa'ee ilma isaa kan foon sanyii Daawit keessa dhalate waa'ee isaa dubbatti. Wangeela jechuun Yesuus. Warri wangeela dubbatiisaaf arrabi keessan ammoo marzii wayiitiin makame lakkisa. Oduu gammadaati oduu gaddaa warri afaan keessa isin makame. Warri maddi tokkochi madda mi'aa fi bishaa yookiin hadhaa fi mi'aa baasu. Ka jiruu fi duuti isinti dhaggantu. Ilate san duratti jiruulle du'alle warra argitan. Ilma Waaqaa Yesuus dhagga. Inni ammoo jiree. Wangeelatti oduu gammadaatti hin fokkifatu kiristaanni. Oduun gammadaa ammoo makaa wayii badii wayii keessaan hin qabdu. Bakka oduun gammadaa oduu gammadaatti gammada gammada. Gammadi kun gammada namaa seenaan adda gammaddee boruun gaddeetu. Isin warri kiristaanaa jira hunda gammachuu warra jiraatu jirtan baraataneetta. Hulgisee beeketa dessi beelaachu. Hulgisee sanbata kana malee gammadaa. Sanbata kana sa'aatii sadii walakkaa san namoota hin bu'aamu ta'e gammadi. Matsaafni qulqulluun siif eeyyameera. Sa'aat san ilillisuu danda'e. Amma yeroo hedduu amma sanbata karaa ilillichuun qadda. Ililili gaafa ta'e maan jedhanam. Nama hedduun garagalee si ilaalu. Maan teera inni jedhane. Sanbata ganamaa ilillisaan jedhane. Garuu hulgisee dubbiin jettu kanallee if keessaa qabatti. Oduun gammadaa warra dhugeeffatu mara duraan dursa Yihudoota akkasuma warra Yihudoota hin ta'in mara fayyisiisaaf humna Waaqaati. Warra qurxii teessan hin beekee gammaa kiristaana garuu fayyuu baduu keessa warri hin beeku. Fayyiteetta? Garuu gisee kofi baatu hin muddante hin shakkita. Gariin keetu ammoo asumatti hin bannu. Ani hin badu itti faaruu faarsitee gaafa labbaate hin baddamu ati akkam gaafa ittee Waaqa beeka. Fayyiteettaat? Mootummaa Waaqa argatta? Waaqa beeka. Maanti qotan maan kana maanta addina malaasiis sola fiddeen hin jiru jechuudha. Maanti hojii ilaalis addofe. Fayyinni hojii keetirratti yaada keetirratti gaafa rarra'u rakkoo akkasii uumama jechuudha. Jira Yesuus jedhame. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gootta. Huuri adda addaa ollaan safara tajaajila ammaan issi guroo mara laabe. Soolaa iskiriipchuraa soolaa fiddee dhugeeffadhu. Matsaafni dhibbisii lagee dhugeeffadhu. Boqonnaa argatu. Gaafa waan dhugeeffannaan fayyisa dhageettan. Dhugeeffannaan baay'isaa ta'e isa dhageettan. Dhugeeffannaan muraa jalaa baay'isaa dhageettan. Yaada keessan hin qoqqoodan.
inni ati akkas jedhuun kedansa dubbii teessana fedheera garuu beeyi seerri jira seerri Musee jira ni beektaa nama ati namni dadhabaa muti jetta ansi mormee namni dadhaba garuu dadhabaan kun waaqa dande'a wal dhaggeera wangeela laali Yesuus laali ifi laalin warri hedduu warra seeraan mataa keessan naannessan warri isin doolchan warri isin keekni godhanu warri digintii isin godhanu seeraan dhugeeffannaa teessa akka ila banattane fayyina keessa akka ila banattane dhaggine isin godhaneera Roomee 3:28 dubbisam maarre nami waan seerri ajaju muummesiisaa da'u hin ta'in dhugeeffannaa callaan waaqa duratti akka balchoomu dhaggina nami maan qofaan soolaa filde seeran dabalatu በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ መጥቷል እንጀዱ ያለ ሕግ ተገልጧል ጀደ መጽሐፍ ሮሜ 3:28 ዱጌፈናል ሴራ ወሊ መከንተኝርቱ ገርገር ነይ ባይዘ ፈይሳ ፉ ዱጌፈት መለ ፈዩ እንደንዱ ዱጌፈና አለ ፈይን እንጅራ ነምቶ ኮሻከን ፈያ መሎጂኪን ማቱማ ያዳ ፈከኝ ነምቶ ኮ ዱጌፈቴኒ አትሙቱማ ዋቃትን ገልታ ጋፍረኔኒ እንገራ ዱጌፈቴ ጀደ ኢሰባች ማለ namichi shakkee bargaafatee addee olaabbatee waaqa beeka jedhee galuu hin danda'u. Dhugeeffannaan baay'ee murteessaa jechuudha. Dhugeeffannaan ammoo waan tola fakkaatee nama maxxansu dhugeeffannaan mataa isii kenna waaqaati. Namni hundi waan kana hin qabu. Warra keessa isaaniitiin dhugeeffadhu. Ati hin baddu. Ati fayyiteetta. Ergaan jettu warra isaan dhaqqaddu jira. Warra waan kana dubbatiisaaf humna qabanu jira. Nama mara dubbatuu hin danda'u. Galaatiyaan 3:26 Kiristoos Yesuus dhugeeffatiisan isin marti ijoollee waaqaati jedha. Yoo dhugeeffatti ijoollee waaqaa ta'uu hin dandeenye. Yoo ijoollee waaqaa hin ta'in ammoo bara baraan fayyuu hin dandeenye. Yoo ijoollee waaqaa hin ta'in jireenya lafa gubbaa jiraattu kanaayyuu injifattee jiraachuu hin dandeenye. Seexan isin injifata. Dhukkubni isin injifata. Karaa garaa garaatiin gatii kaffaltaa jechuudha. Dhugeeffannaan kenna waaqaa. Namni wayii waan guddaa ta'e kootii guddaa keeyatee wayaa guddoo uffatee waggaa 50 waan tajaajileef dhugeeffannaa dhabuu danda'a. Dhugeeffannaa jechuun ergaa miseejii si keessa jirtu kaati samaayii ilaa hin dhaggin amma dhugeeffattee dhaggite. Efesoon 2:8 nani badhaadha waaqaatiin karaa dhugeeffannaa kafayyu lafa kee jechuudha. Olaantummaan kamisaa qulqulluuti atamuu dhugeeffattee fayyitaa ilmi waaqaa Yesuus dhufeera si fayyiseera. ሰበብ ኢሳ ኢየሱስን ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምልክ እግዚአብሔር ተወልደዋል ይጀዳ ተከፋ ዮሐንስ በቆናሸን ላኮስቶ አቲ ክርስቲያን ኢየሱስ ሲብራቲ ጎፍታ ዋቅ ሞቲ ንጉስ ናም ኦቦሌ ኢየሱስ ሲፍ ባናሙት ኢኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተውሳ የገዱጋ ባልቴቴ አትዋቀራ ለመፈላቴት ከናፍ ቤት Nami lama falat sun ammoo sanyii hin banne irraa dhalate matsaaf waan sin jedhuuf tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:29 daagibanya ተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር ሳይሆን ከማይጠፋ ዘር waan sin jedhu lama falatte tasanyin banne irraa dhalata lakki an bazu dande anda dhaba bilafa hantu hunna hantu qaddiseetanni hama ambe yejetu teete lakkosa shaniif gubbatti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 biyya lafaa eenyu injifatee danda'a na biyya lafaa injifatee danda'u nama waaqara lama faqate waan jedhuuf biyya lafaa injifattee ta'e. Inaa keetiin laali abbaa biluu lammaffaa fuudheera haatee waduu hiitteetti maanii gooteetti hin jedhin. Beeyni qara raagichamaa abbaa biluu raagichamaa haati biluu raagitti garuu amma beetta abbaa biluu lammaffaa fuudhee. Haati biluu libe abbaa biluu hiitte jedha kanatti laakka'i. Isaan warra isin sobaa turan jechuudha. Sababa namoota hedduu matsaaf gad fageenya hin beekneef nama sobaa turan jechuudha. Kiristaana sirrii waggaa 50 waggaa 20 mootii daqiiqa 5 10 somuu hin dandeenye. Kiristaanni kitaaba irra ijaarame. Soolaa iskiriipchuraa irra ijaarame. Soolaa fiddeen qabate. Waan ta'eef namni kamiyyuu addee tana xiqquma irraa qabee naan kiristaan sirrii hin beeke. Bakka namichi kun yeroo qofa utaala. Warri jechi waaqaa ulfinna isaan biratti hin qabne. Warri dhugeeffannaa isaaniif hiika hin qabne waan dhugeeffatan fakkaatanii maayikii qabatanii olii gad fiiguu danda'an. Garuu yegisee guddaa hin kufaatii isaanii hamaadha. Namni kamiyyuu akka namaatti hanqina qaba. Hanqina namaa osoo hin taane wanni isaa irraa dhaggeetu yookiin haadha manaa hiika sirbaachisa yookiin lammaffaa ka'ee fuudha yookiin ka'ee fijjeessa yookiin ka'ee nama jeessa wanni isaan ta'an usitti hin tolu gaafa aangoo irraa boonu gaafa addee busuu haasaate ka'an. Warra kun jalqaba arraba isaanii irra beekuu danda'u gaddaati. Matsaafi waaqaa isa biraa hiika qabamoo hin qabu. Kabaja qaba.
dhugeeffannaa nam dhugeeffannaan balchoo dhugeeffannaa ilmoomu dhugeeffannaan fayyuun isa biraa gangeetti. Moo inni gula deemaa Muuseeti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 gubbaatti Yesuus bal'aa fayyise. Bal'aan fayye kun Yesuusii fi kunyinfatu jalqabe. Warri Muusee ammoo Muusee faarsuu jalqabe. Warri kun akkuma Yesuusin fayyee asuma ta'ee ni faarfata. Muusee faarsan. Seera tama maangootti jedhanii seeraa quuqaman. Waa'ee seeraa barnoota guutuu telegiraam irraa argattan. Dhaamaan qotaa turreerra jedhuftan iddoo gaaffii qaddannu asillee gaafachuu dandeettanii deebii isinii kenninaa hin jajjarinaa tasgabbaa dhageeffadhaa.